Diyaagoo Jootaatiin wal qabatee dhiyeenya balaa konkolaataa suukaneessaa ta'een addunyaa kanarraa kan boqate taphataan duraanii Diyaagoo Jootaa fi obboleessi isaa Andree Silvaan egaa rifaatuu guddaa uumee ture kubbaa miilaa addunyaa keessatti. Poolisiin Speen sababa balaa konkolaataa lubbuu Jootaa fi obboleessi isaa galaafatee kaleessa ibseetii jira. Egaa poolisiin Speen sababa konkolaataa lubbuu taphataa Liverpool Diyaagoo Jootaa fi obboleessi isaa qotisuu Andree Silva kana qorataa turuun isaa ni beekama. Miidiyaaleen biyyattii kaleessa akka gabaasanitti sababni balaa kanaa saffisa humnaa ol yookiin saffisa daandii sanaaf hin eeyyamamne ol konkolaachisuu akka ta'e poolisiin biyyattii ifoomsee jira. Qorannichi itti fufuu akka danda'u simameeti jira. Kun qorannoo marsaa jalqabaatis jedhamee jira. Gommaa konkolaataa gubateerraa kan hafee fi kaan irratti ammas qorannoon geggeeffamaa akka jirudha kan himame. Qorannoo hanga ammaa taasifameen hundi kan akeekan konkolaachisaa kan ture Diyaagoo Jootaa ta'uu isaati kan agarsiisu. Sanaan konkolaataa bira darbuudhaaf jedhee saffisaan yeroo deemaa turetti gommaan fuulduraa tokko dho'uun daandii irraa maqee caccabee battaluma sanitti abiddi kan uumame. Egaa dursee kan boqate Diyaagoo Jootaa akka ta'e ibsamee jira. Andree Silvaan carraa lubbuun baraaramuu ni qaba ture, garuu sababa lubbuu baraartonni dafanii hin dhaqqabiniif lubbuun isaa akka hin baraaraminidha kan ibsame. Egaa duuti Diyaagoo Jootaa fi obboleessa Andree Silva haala kanaan raawwate qorannoo poolisootaatiin sababni isaa maal akka ta'e ifoomaa akka jedhudha. BBC dabalatee Reuters akkasuma miidiyaaleen biroo gabaasaatii kan jirani. Waancaa kilaboota addunyaa argannaa kaleessa taphni eegamaa ture kan Chelsea fi Fluminense ture. Taphni kun injifannoo Chelsea goolii 2-0dhaan kan goolabame. Gareen Enzo Maresca Chelsean kaleessas injifachuudhaan ga'umsa gaariidhaan xumuraaf ga'uu danda'eeti jira. Kilabiin kun egaa jijjiirraa ganna kanaatiin taphattoota mallatteessifate keessaa tokko Joao Pedroodha. Taphataan kun kaleessa gooliiwwan injifannoo lamaanuu galchee jira. Akkaanis jajamaa jira taphataan duraanii Brighton akkasuma kan duraanii Fluminense jechuudha. Egaa ijoollummaa isaa akaadaamii Fluminense keessatti dabarse taphataan kun sana booda gara kilaboota gurguddootti makamuu kan danda'e. Tapha kaleessaanis goolii 2 daqiiqaa 18ffaa fi 56ffaa irratti garee isaa ijoollummaa Fluminense irratti galchuu danda'eeti jira. The Blues akka injifatuufis gumaachi taphataa kanaa kaleessa olaanaadha kan ture. Keessattuu ga'umsa kaleessaatiin booda taphataan kun Joao Pedroon jijjiirran bara kana Chelsean taayise isa waliin wal qabatee milkaa akka ta'edha kan kaatii jiruga. Kilabiin kun jijjiirraa taphattootaatiif mallaqa hedduu baasee jira. Waggoottan dabarsine keessattuu mallaqa ol aanaadha kan baasee erga Cridlake hoogganamuu eegaleeti naannoo paawundii miiliyoona 600 baaseeti jira. Jijjiirraa taphattoota sarara fuulduraa qofaaf jechuudha. Jijjiirraa kana keessatti milkaa'inni jiraatanis kanneen akka Didier Drogba fa'aa taphattoota milkaa'uudha kan turani. Garuu hedduun isaanii taphattoonni sarara fuulduraa Chelsea milkaa'uu hin turre. Egaa taphattoota sarara fuulduraa caalaa Chelsea milkaa'aa kan ture taphattoota sarara gidduutiin akka ta'edha ragaaleen kan addeessanii. Garuu ganna kana kan mallatteessifate Joao Pedroon taphattoota iddoo akka Didier Drogba fa'aa bu'uu danda'an jedhamee jajamaati kan jiru. Tapha kaleessaa booda yaada kenneetii jira. Taphataan kun egaa tapha booda yaada kan kenne Joao Pedroon ani gara Chelsea kan dhufee fi Chelsean mindaa kan naaf kaffalu goolii akka galchuu fi hojii koo sirnaan nan hojjedha jechuudhaanis dubbateetii jira. Taphataan kun akkuma dursiniif kaasee taphataa duraanii Fluminenseeti. Tapha kana duras eegamaati kan ture. Ga'umsa akkamii mul'isuu danda'a jedhamee eegamaa ture. Faallaa sanaatiin immoo taphataan duraanii Chelsea Thiago Silvaan kilaba Fluminense keessa jira. Innis akkasuma eegamaa ture. Garuu kaleessa Thiago Silvaan hin milkoofne. Gama biraatiin taphataan Chelsea amma Joao Pedroon milkaa'eetii jira jechuu dandeenya. haala kanaan egaa gareen Enzo Maresca galchii 2-0 injifatee xumuraa fi tapha dilbataaf ga'uusaa kan mirkaneeffate. Chelsea kaleessa hamma kaleessaatti jechuudha dorgommii kanarraa paawundii miiliyoona 80 argatee jira badhaasa jechuudha. Tapha xumuraa kan injifatu ta'e dabalataan paawundii miiliyoona 30 argachuudhaan dorgommichaan paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 10 kan badhaafamu yookiin kan argatu ni ta'a. Kana jechuun waancaan kilaboota addunyaa irree
yookiin waltajjii kilaboonni irree qabeenya yookiin mallaqa faayinaansii isaanii itti jabeeffatanidha kan jedhameefis kanumaa fi hamma yoonaatti paawundi miiliyoona 80 argateeti jira. Cheelsiin egaa hagam takka even jijjiirraa taphattootaatiif mallaqa baasan uwwisuu akka danda'udha kan namatti mul'isu badhaasni fiifaan qopheessu yookiin dorgommii kanaaf kennamaati jiru kan namatti mul'isu jechuudha. Odeeffannoodhuma waancaa kilaboota addunyaatiin wal qabatan biraatti waan darbu taphaarraa arganna. Taphni har'aa tapha kan eegamuu fi shaampiyoonii Awurooppaa si'a 15 fi shaampiyoonii waltajjichaa Paris Saint-Germain walitti fiduudha. Taphni kun egaa har'a halkan yoo taphatamu tapha kanaan dura keessattuu Real Madrid iddoo dorgommiitti maluudhaaf obomboleettiidhaan wal qabate egaa Ameerikaa keessa haalli qilleensaa jiru baay'ee rakkisaadha. Irra deddeebiidhaan kaasaa turre haala qilleensaatiin wal qabate deeggartoonni hamma tapha adda kutanii dirreedhaa bahu taphni hamma adda cituutti yeroon tapha sa'aatiidhaan barfatee sa'aatiiwwan tokko lama oliif barfatee hamma eegaluutti geessee jira. Kaleessallee miseensonni garee Real Madrid gara New York osoo hin imalin dura New York City buufata xiyyaaraa New York ga'uudhaaf sa'aatii 2 barfatanii saba obomboleettiin cimaan naannoo san tureef sa'aatii 2 barfatanii akka achi qubatanidha kan himame. Egaa taphni kilaboota kanneen lamaan har'a halkan kan geggeeffamu tapha kanaan wal qabatee odeeffannoowwan jiran keessattuu taphataan sarara fuuldura kilaba Real Madrid Kylian Mbappeen kilaba isaa duraanii faallaa yookiin Paris Saint-Germain faallaa ta'e tapha jalqabaa isaa kan geggeessu ni ta'a. Egaa Mbappeen erga Madriditti makamee ga'umsa fooyyeedha kan mul'isaati jiru. Gama biraatiin waancaa 4 kan milkeeffate Paris Saint-Germain waancaa 5ffaadhaaf imalaa jira. Imala waancaa 5 kana milkeessuudhaaf har'a falmiin cimaan Real Madrid irraa isa eeggata jedhameeti jira. Xavi Alonsoodhaan kan durfamu Real Madrid egaa waancaa jalqabaa isaa milkeeffachuudhaaf Xavi Alonsoon Madrid keessatti tapharraa kanaaf xiyyeeffannoo kennee gara direetti kan seenu egaa waancaan kilaboota kanneen lamaaniif akkaan barbaachisaadha. Olaantummaa isaanii mirkaneessuufis akkaan barbaachisaadha. Ammatti gareen ga'umsa olaanaa irratti argamu Paris Saint-Germain akka ta'edha kan himamu. Garuu Paris Saint-Germain kilabni inni waliin taphatu shaampiyoonii Awurooppaa si'a 15 ta'uu isaatiin wal qabate murkiin kun ol aanaa ta'uu akka danda'udha. Xiinxaltoonni kubbaa miilaa gameeyyiin kubbaa miilaa irratti xiinxala kennan kan kaasaatii jiran egaa murkiin kilaboota kanneen lamaan gidduutti geggeeffamu tapha si'oominaa fi hawwiin eegamu akka ta'e ibsameeti jira. Odeeffannoo waancaa kilaboota addunyaatiin wal qabatan kanumaan xumuree dhimmoota waancaa dubartoota Awurooppaa irratti xiyyeeffatanitti waan darbu waancaa dubartoota Awurooppaa qopheessummaa Switzerlandiin geggeeffamaa jiruun kaleessa Jarmanii fi Swiidin morkattoota isaanii injifachuudhaan marsaa nuusaa xumuraatiif darbuu isaanii mirkaneeffataniiti jiru. Taphni kaleessa Jarmaniin Denmark waliin taphatte injifannoo Jarman galchii 2-1 kan xumurame. Egaa tapha kana irratti goolii galchuudhaan dursa kan qabatte Denmark ture garuu boodarra gooliiwwan 2 kan galchite. Gareen biyyaalessaa Jarmanii goolii 2-1 injifachuudhaan nuusa xumuraatiif darbuu dandeesseetii jirti. Egaa Jarman tapha jalqabaas injifatte kaleessaas injifachuudhaan egaa nuusa xumuraatiif darbuu ishee kan mirkaneeffatte. Sanaan ala taphni eegamaa ture kan Swiidinii fi Poolaand ture. Egaa taphni kun injifannoo Swiidin goolii 3-0 kan xumurame. Tapha jalqabaa Denmark kan injifatte Swiidin kaleessa Poolaand injifachuu isheetiin akkuma Jarmanii marsaa nuusa xumuraatiif darbuu ishee mirkaneeffatteeti jirti. Swiidin erga 1984tti as yeroo jalqabaaf shaampiyoonii ta'uudhaaf kan morkattu. Tapha ramaddii xumuraan Swiidin Jarman waliin ni taphatu. Taphni kun tapha murteessaa akka ta'edha kan himamu. Har'a England, Netherland, France, Wales waliin kan taphatan taphoota waancaa kan dubartoota Awurooppaatiin. Dhimmoota jijjiiraatiin wal qabatanitti darba. Gabriel Heinze arganna miseensa garee leenjistoota Arsenaal ta'ee jira. Taphataan duraanii Manchester United fi Real Madrid Gabriel Heinze miseensa leenjistoota Arsenaal ta'uu kilabichi kaleessa ifoomsee jira. Waggoota 5 darbe leenjisaa gargaaraa Arsenaal ta'uudhaan hojjetaa kan ture Carlos Kustan gara Parma deemuu isaatiin wal qabate. Taphataan duraanii garee biyyaalessaa Arjentiinaa Gabriel Heinze amma garee leenjistoota Arsenaalitti dabalamuu isaatii kan ifoome. Waggaa 24 dura Paris Saint-Germain keessatti leenjisaa Arsenaal Mikel Arteta waliin taphatee ture. Gabriel Heinze amma itti gaafatamummaa biraatiin Arteta waliin Arsenaal keessatti wal arganiitii jiru. Odeeffannoo biraatiin Naapoli arganna. Darwin Núñez mallatteeffachuudhaaf gaaffii dhiyeessee Liverpool jalaa kuffisee jira. Naapoliin taphataa sarara fuulduraa kilaba Liverpool Darwin Núñez
mallatteeffachuudhaaf yuuroo miiliyoona 55 qopheessuu isaa Sky Italian gabaasee ture. Ta'us Naapooliin jalqaba yuuroo miiliyoona 50 kaffaluun ga'umsa taphatichaa ilaaluudhaan ammoo yuuroo miiliyoona 5 dabaluudhaaf kan gaafate. Gaafii kana Liverpool fudhatama dhabsiiseetii jira. Nuneziif torbeetti mindaa 100,000 waggaatti yuuroo miiliyoona 5 hamma 6 ni kaffala Real dhiifama Liverpool. Egaa sanaan alammoo taphattoota Liverpool keessatti tajaajila gaarii kennan keessaa taphataan kun egaa kanuma bu'uura godhachuudhaan gatiin isaallee kan inni eegee gadi ta'uu isaatii wal qabate. Liverpool gatiin Naapooliin taphataa kanaaf dhiyeesse fudhatama kan dhabsise. Jijjiira biraatiin Galatasaray Victor Osimhen Naapoolii irraa mallatteeffachuudhaaf yuuroo miiliyoona 50 fi adeemsa keessa immoo akkuma Nunez yuuroo miiliyoona 50 dabaluudhaaf gaafii dhiyeessee ture. Egaa akka karoora Naapooliittiin taphataa kana yookiin Victor Osimhen Galatasarayif kan dabarsan yoo ta'e bakka isaa Darwin Nunes buufachuudhaaf yookiin mallatteeffachuudhaaf kan yaadani. Garuu gatii kanaan Liverpool hin fudhadhu yookiin hin simadhu jechuudhaan fudhatama kan dhabsiise.